Hai beetasab akkam jirtu har'a qursii ajaa'ibaa hojjedha. Viidiyoo kana immoo like, share godhaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Ayya ganamaan akkasitti firfirii kana hojjedhe jechuudha. Iddoo ta'e deemuuf namni too ganamaan kana hojjedhe. Yoo firfirii mirxii tokko. Haala kanaan qopheessin qulaalii affeelee irratti immoo babbaqasee jira. Saamuun kutachuu ilaalkishii. Onnaa dheeffannee jirra haala kanaan isiniin jedha. Yeroon hojjedhu viidiyoon hin dheerata jedheeni dhiise. Yaada gaafii qabdan immoo asumaan na barreessaa isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata. Baay'ee mirxii tokko dhugaa isiniin jechuuf. Shaayii naanaadhaan quc godhanii dhuguudha. Abimee nara. Anna sagalee yaa'utti waraaban jira. Maaliif seetan inni dura rakkisaadha. Gidduu galaa maal kun ammallee yeroo waraabu akkasuma jechuudha. Sagaleen daa'ima. Ammoo gara guyyaatii namni avokaadoo nuuf fidee dhufe jechuudha. Jiraadha garuu. Bilchaachuuf guyyaa 2-3 tafe jechuudha. Akkuma argaa jirtanii manaa nuuf fidanii avokaadoon kun baay'eedha dhugaa. Kiiloo 3 baay'ee yaada. Gurguddaadha yeroo asii achi ilaaltan xiqqaseetti fakkaata malee barroo koorratti mirxii avokaadooti. Gurraacha'ee bilchaachuu xiqqootu isaafe. So ni beeku akka manatti bilcheessu bitee waan ta'eef fidanii dhufanii jechuudha. Guyyichi immoo kana fakkaata. Dhaabeen gizee baay'ee na ilaa gubate dhugaa dubbachuuf ijoolleef inta tarsa'a maal akka ta'e hin beeku. Dallaa jala gizee baay'eedha. Silaa yoo na waggaa 2 ta'a hoo xiqqate kan hin dhaabe jechuudha. Kana qabaachuu lawaan kana qabaachuun baay'ee mirxiidha. Jira yeroo kutanii maaliif yeroo bilchaatutti hin madaa'u hin badu jechuudha. Baay'ee gugurdaa tokko xixiqqoo fakkaata kaameraadhaan yeroo waraabanii. Kunoo kana fakkaata isiniin jedha oolmaa walumaa gala ganamaan magalgalaa qacci godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Sagaleen ammas hin jiraa. Avokaadoo baay'ee kan jaaladhu isinuun beektu viidiyoo gizee hundumaan waraabaa waan ta'e. Anyways haala kanaan kana naaf fidanii dhufanii isinitti agarsiisuu barbaade jechuudha. Otoon avokaadoo 2 gibbii keessa buufadhee bakka galee jechuudha. Maangoo fi avokaadoo tokko garuu na dide guddatee ol dheeratee amma fakkeenya meetira 2 ga'eet dida jechuudha. Lafti yeroo tarsa'u bishaan illee tobaasee dadhabee jechuudha. Bishaan dhiisee. Bargit dhiiseen dhiisuu ammas inumaan dhaabaa jechuudha. Bootaa nan jijjiira waan jedhu iddoo kan jijjiira re'asuma garuu biyyoo diimaa jalatti naqe iddoon sun biyyoo gurraacha waan ta'eef. Akka kanatti namni kana shaanarra godhee bargit rakasa biyya keenya ammatti avokaadoonii garuu bilcheessanii nyaachuu wayyaa kan bilchaate sana bitanii nyaachirra isaatii kanatti. Haaluma kanaan otoo jirru kunoo fayyisaan badee sokkee deebi'ee kunoo shaanxaa baatee iddoo ta'e galgala immoo kuni sa'aatii 1 ta'eera. Fagoodha deemee dhufe saamin irratti baheeti injeeraan naati sammuu gochaa taa'ee jira. Buna dhuguu barbaanne. Biyya keessa laala. Kun akkatti tasaffaranii giddumaan deebifnee isiniin jechuu barbaada asumaan immoo galgala kun kaameraan baay'ee dimeemmisa. Sagaleen TV jala gallaaniin sagalee balleesse fayyisaan illee nagaa isin gaafachaa tureeyyuu. TVtu jala galee jechuudha. Copyright waan narra godhuuf balleessee riikarditti gochaa jira jechuudha. Akka kana jirra.
Iddoo kanatti akaawwii manatti qopheeffate garbuu baay'ee mul'atu. Qaci gochaa buna galgalaa shinii warri daa'ima qabdan kana caala akkanan baafatina. Waliin isin jalaa dhoofti daa'imni jechuudha. Edda saamin ol jedhee bakka kana kan kun. So buna buufachuutti jedhee achi isaan sun kun gamaan halaalu. Ala kanaan yaa shinii tokko lama dhuguun oolu galgala garuu ani numkamisoon dhugee rakkoo hin qabu garuu buna asitti kun anaka ilmoo faranjii. Negarachi lah inni gubbaa jiru gaa'oonidha ammoo booda maal walirratti keettee jalaa tokko ol bahin jeenaa inni gubbaa akka kootitti hangatitti keedhee qulfii tokko qollabadhee galgala waan ta'e. Atumaan buna buufadhu dhuguu saamen maafan firaashii infotoksinii maallitti bareeseetanii rimootii fuudhee ha'aa waan ta'e fuudhee ha'aa soofaa keessa galchaa miti isa nuti akkasitti barbaannu bareen urkaa kun akkatti hin taaggala jechuudha. Akkasii carqiin soofaa kun baay'ee gadheedha. Innarra ta'an cimdiddi'eet harkifameet hodhaa gadhiisee tofumaa zarazarama jechuudha. Inni hiikkatu yookiin hin citu carqiinsaa akka waan innaa danteeliin iddoo tokko ni hiikkate tararraa akkas ta'e jechuudha. Ziippiin irraan taa'u manaaman amma innaa miicumaalaan godha seetan ganaan hodhaa sana san harkaan hodhee irraa baasaa jechuudha. Argitanii jirtu. Kana fakkaataa saamin kun asii kanaan taggala. Lan bayeet buufateet akkana kunu saamii jennaan. Yoo ka'u baatte jedha gargaaran hachee. Akkasii inshaallah mana saaminii seeran fata'eetti xaphatu akka nutti kennu waaqayyoon nuu kadhadha. Qorqorroo 12 gara 40 gara 80 jedhu. Kinooti ishim kana keessatti daaddee barees ishim kana keessatti deemes saamin jechuudha. Xarapheezaa kaaseen ture bunnaa isaanitti agarsiisee kana oolmaan keenya ganama haga galgalaa jechuudha. Ammi galgala sa'aatii tokkoof wayiiti lama jala dhufe. Viidiyoon kun yoo deeme irrumaan isin qaqqabsiisaa yookaan boruun isin qaqqabsiisaan isiniin jedhaaf laayik sheer gochuun daggatinaa yaada gaafii qabdannaa barreessaa. Saamis sabbarataa ta'aa kuno. Innis chaanaala qaba silaa isarratti gadi isaaf booda. Kanatti lafa.